kan nagalachuu barbaadu maal barbaadu maal feetu maal isin barbaadu maal ati maal inni qoraate maal barbaadu maal isin feetu maal gaafa du'aan isin barbaadu takka takka wala asitti caccabseetiin wala asitti caccabsee daaraa isin kure gaafa du'aan isin barbaadu takka kan kana booda qaama tokkollee barbaadu mana kana keessatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama jamtoota fi daawwattoota hayatoo buntu keessan jirtu baga jiraatanii rabbiin lafa isin jirtanii fi bakka isin jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu jirtu isiniin jedha guyyaa har'aa maal fiddee dhuftee maal nagaa nagoomaanii maaliin nu deebitee warroota jettaniif guyyaa dhugaa dubbachuu fi hin aare wallahi ofiyoo dhufeelloo matakka nama tokkoyyuu nagarree akkuma aareetti akkuma aariin kiyya akkuma itti fufee jira. Hayaatiin illee dargine suuqii keessa jirti mincatti taansilaafu waan narraa qabdu wama isiin barbaaddu qofa wama isiin narraa qabdu qofa ija keessan duratti gaafachuudhaaf dhufe afaanuma takkaa lama qofa kanaa ol waan biraa paaspoortii irraa ciccirre kana caalaa lukarraa muraa fi paaspoortii mummuree luka muraa fi waan maal akka godhuyyuu na dhibee jira kanaafuu hayaat ijoon maal nama mana Hussein eessaa dhufte maali nagaa deemtaa nama hin gaafatu nagaa deemtaa ati akkana fiidumaasi godhee jirre maa nagaalee naan jettu jettiin eessa yaa fudhatu manchiidhaa Zabibaan mee mani jette qaba eessa jette waan hojii eegate rakkoo zeedo kotume yaa dubbistu kan hin beekne hin jedhu waan baay'ee nama kan baay'ee kan isin dhibee isii kan qabeetti hin jedhu baay'ee marratti Kotas. Salam anjetuni. Tai kotu ni. Salam ada. Kotu tai. Panas kotu nama saja. Salam nanti. Kotu kemari. Tai ni kotu. Kau panas sih. Rakinu mati kabdu ko mati barbaad ko pada ko makan kita mana kita. Tai kotu ni azari. Lagi. Aus. Eta kotas. Ala bakana orang kasih bicara. Tai. Olkai yo ni barbod na olkai uduk jumpa bar. Ina asita. Mal barbaad. Olkai. Mal mafid mal rakinu mal isin kabdu mal. Mal ka afami. Mal ati mal lanje takalina binti baran je. Akas kamal inte jara lewa mudanda. Mal kada kat. Jechuni ana muduga sitti mamiti mata dubbi ka tumura jechu. Mata dubbi kam macaba kam matu dubbi jechu aya geetu sille. Dinga ta passport irraa ciccire. Sunilleen taane karaa biraatiin jijjiirtee karaa biraatiin dhufteemi. Ijoollee durii naannoo. Kana booda lukuma qaqqabee koronchoo irraa mura waan biraame waan deemtu naadha lukuma irraa mura paaspoortii cireetti saniinillee taa'uu didde luka mura akkasitti taabeettu kana achi wanta qimmaa takka hin kolfitii mura. Yaa Allah Allah hin kolfitii barri waan isin ani shaashina raamkitan achi deema. Astagfirullah. Wallah hubeetiin keessaa baasa hubeen ajjeesaa. Biartiin mereka betul tajirti makanan. Apa jenis ini? Malu tak? Orang mata darah Pakistan ini. Wallahi ajjeesaa yoo qabu isin lamaan waliin qabee isin fidatan. Apa sih kau anak anak rubutu? Atillee akkana taate rakkina isin qabdu gaafattu maal taate maaltu sitti hanqate maaltu sitti baddale maal taate rakkoo kan. Ana jiddu kan nanti nara Pakistan itu dijetan inumai nara Pakistan isini dia mantu ane rakat itu je. Yo ajjeesu ede ho utini kanan ajjeesa kan ma do surini ho ajjeesu ho utini kanan ajjeesa bakka ajjeesa. Odo rubutu ini jette isini akkana taate rubutu kanan ajjeesa. Hale gattaa yammee. Maal hale itu surutte ati silaafuu nagaa buusuu beektu. Waliin nama naqu malee. Amma kaleessa akka ati argitan wallahi qalbii iisitiin je kiyya akka ati argitan nama hin taane waliin dhaabattee akkasitti dhufanii firinna ijoollee waliin deemu. Ishee akkam kana booda qarashaa dubbeechuu. Waan isin rakkatteerra lakkuma daawwattoonni kan keellee argan taanaa waraabamuu jira. Waan isin barbaachisurra waanan dalagadhurraa waanan qaburraa birii 5,000. Maal goota kenniitaaf maaliin goota maal haa goota abooda as balleessa jirta. Maal goota kooshen isin cadhisa isin nagareenyaa jidduu kanatti cadhisa isin jedhisa. Maaliin goota jechuun bara yoo rakkattee rakkinnummaan isiin qabdu itti ulfaatee namni beektaa ilaa isin jette geette yoo rakkatu isin cadhisaa isin haasaa mee haasaa ko namni yoo rakkatu malee namni akkanaan ka'ee biyyarraa deemuu jiru beektaa rakkateetu maal jire yoo rakkattee rakkinnummaan isiitu itti ulfaatee ka biyyaa isii baasaa ta'e lagizaafi jechuun birrii 5,000 maal gootii miti akkuma sana haa taatu
waan takka waan mataa dibattuu fi waan qibaatii uumamaan illee yoo bitatte birii 5,000 mindaa kiyyarraa jajaan ni kenna. Kuma shan miti osoo 500 naa kennitan yaaliin barbaadu. Waan an isinii jedhe bichaa naa kennaale. An daa'imatan ila caccabsi kanaa kan isa caccabsi wallahi nagaranya isin jiru mee maaluma barbaadonummaan isin narraa feetu maal gaafadhu mee kana jaala onsis ajjeesatu barbaadu ati akka jiruu keenya Madagay makiinallee gurguri amma ilmaan manallee ofirraa gurguri isin maal jiraachise Madagay haadha kee jiruu keellee yaattiin teellee borsitti ol utaatti nageeffadhu namma kana booda obboleeyyan jirtu muluu isii takka waliin waame maatii keenya guutuu as waamee bakka tokko gatteessisee isiin kaatee gara feete buuti. Anallee nan alatina abbaan fedhaa gorsu anallee nan alatina anallee nan raabsiisi maqaa nan kaasina ila kun waan kana irratti maatii waamee maatiitti garsiisee waan fedhaa godhu achi anis keessa hin jiru amma kana achi egaa meerak yooma waayyuu rakkattee waa waliin godhattuu yoo dhabdee jiraatte jennee jechuun amma yeroo kana biyaansi biriin kophee bashaan barbaadu jettee ani barri kuma bashaan biyya arabaa akeetiin dhaggeeffadha. Isii qoy maal jira hin jiraanne jenne jireenya ofii akkana mataa nama joorsi kana keessa isiillee yeroo malee lafaa ol kaatee mataa nama joorsifti. Yaadu saya kati dute mari dapat dari itu. Aku ni akan mana kisah ini. Perwaan namni jedhu sanuu nama irraa fudhattu bar nama mormitii googama kana achi dhaabattee fuula keessa si mormitii bar akkam bootamee nama kanaati. Sin aarsu. Kumni 500tu nan kuma naa kennan kuma 500 mootummaan Itoophiyaatu birii 500 nyaatu mindaan isaa eessaa fidanii sii kennan. Camlaaka. Ulee kana caccabsi fite. La sani ulee diti koy wallahi lukuma sin deeman jette lukuma sin deemte ganda namaatiin dhattu kana qaqqabeetiin irraa gabaabsuuf ta'a. Luyti isin tu bar akka soqqaa qaqallatti. Agartaa miti akkanatti jechuun karaa warri kennan barbaanne hin deemte maqaan balleessitu. Luka isin cabsitu. Rakkattee rakkin humna kan keetu ol ta'e rakkinummaan sirra dhufee rakkinummaan maatiin kenna sii goruu dadhabee fi gargaaruu dadhabee biyya karaa baaraatiin si oofu kuni kanammaa ani iddoo miidhee dhufanaan jennaan beekta wanna mana kana muluu keessa naannoo kana keessa muluu ariitu uleen ariitee caccabsitu na fakkaata. Maal godhachuun beektaa nama kasirreessu. Nama kolfa gaafa jechuun kasirreessu ulee miti. Kasirreessu nama tumaa miti. Nama agadan rakkina inni qabu rakkina isaa laalanii irraa furanii yoo sirraa namni akkas sirraa malee nama uleedhaan itti fiiguun harkaan itti fiiguun hin sirreessu. Tun jattiin duraan dhagawaan namni dhageettu mana barumsaa mana nageenya rabbii isin biraa jiraatu dandeettan gorsaa kana bootaan macarrashaa dubbii itti muudhaaf dhufe yoo kana caala bakka uumaa nan danda'anii akkuma jiru kanatti itti fufa yoo jette paaspoortii irraa ciru lukuma irraa cirama mataa gaduma qabee mataa dubbiiti kun macarrasha jechuudha haa dabattee gaafsan gara deemtuun qabdu haa teettu. Kana waan ta'eef birrii 5,000 yoo xiqqaate mus ji'aan yeroo ammaa kana keessatti hojjetaan mootummaatu birrii 5,000 argataa hin jiru. Isiin maatiin qabne waan itti baaftu qabne ittiin jiraadhu waan si barbaachisu bitadhu jajaan birrii 5,000 ennee birrii 5,000 harkatti uffatte kan oroonnummaan galtee galtu haa deemtu madhiisaa jiru akkamii kana caalaa isiin kana macarrasha mataa dubbiiti dhagee kumaatii illee obboleetti. Kana booda jechuudha. Muruu dhaqee waan nu dhageeffatu sittaasaa jira sittaasaa jettee waliin haasoftaa. Bakka uumaa sanuu dhiisi isin maal lamaan hin barbaadu bakka ganna dhiisaa hin argisiin maal waan namni isinitti haasa'u nagaa irra hin teettan isin